Harka fuudhee jaalatamuu fi kabajamoo hordoftoota kiyyaa jirtu fayyaa keessanii baga jiraattan anjira galata waaqayyoo isin hundi keessan bakka jirtanitti nagaan fayyaan isiniif haa baay'atu isin jechaa egaa congratulation jechuudha har'a Dooktor Naafiyaad ilma argateera. Ilmi isaa maqaan eenyu? Milkeessaa Naafiyaad. Maqaa baay'ee namatti toludha. Egaa Rabbi siif haa guddisu, Waaqayyo siif haa guddisu, irratti dabalee ammas siif haa dabalu jechuudha. Egaa hojiin Waaqayyoo dinqiidha jechuudha. Osoo waggaa hin guutiin ilmaan badhaataniirtu. Ammallee badhaafamaa kanuma caalatti Waaqayyo isin haa badhaasu. Kuni badhaasa guddaadha. Ammallee irratti Waaqayyo isin haa badhaasu isiniin jedha. Dooktor Naafiyaad dhugaa dubbachuuf hedduun gammadee hedduu namatti tola. Egaa asumarraa yaada kootiin darba jechuudha. Yaadni kiyyas maal seetan yeroo baay'ee namoonni koomentii jalatti afaaninis wantoota hedduu naman jedhu jechuudha. Koomentii yeroo darbee Naafiyaad egaa koomentii garaagaraa barreessuu fi koomentii isaanii kanarratti waan taajjabeen qaba jechuudha. Yeroo jalqaba isaa wal fuudhanii mucayyoon akkamii maalidha durbummaa qabdi dura nama biraa qabdi wantoota akkasii kana gaafii dhiyeessan jechuudha. Deebisaniitis immoo guyyaa isaan guyyaa marqaa jedhanii viidiyoo hojjetan jechuudha. Egaa ayyaantun da'umsa jala geesseef jechuudha. Yeruma sanayyuu ayyaantun dhugumatti ayyaantudha. Ilma badhaateerti dhugaa hedduu nama gammachiisa. Waaqayyo irra deebiidhaan isiniif haa guddisu. Ayyaantuu fi Naafiyaad dhuguma ijoollee eebbifamoodha, nama eebbifamoodha. Ammas kanuma caala Waaqayyo isin haa eebbisu. Ilmi keessan karaa gaarii irratti isiniif haa guddatu. Nama immoo biyya bulchuu, biyya ofiitiif ta'uu, nama saba ofii, haadha ofii, abbaa ofiitiif ta'uu isaa taasisu jechuudha. Karaa gaarii irratti isaa guddisu. Egaa ilmi abbaa fakkaataa kan jedhan egaa ilmi abbaatti ba'a waan ta'eef egaa isa kan uumuuf dhiisne jechuudha. Maaliif dhugumatti jechuudha Dooktor Naafiyaad nama gaariidha. Nama bira dhaabbatu, rakkataa nama gargaaru, nama eenyuma biraayyuu hin darbine jechuudha. Dooktor Naafiyaad jechuun baay'eetti nama eebbifamaadha. Dhugumaan innis eebbifamaadha. Kanaaf Waaqayyoon immoo ilmaan dafee badhaase jechuudha. Dhugumatti carra qabeessadha. Koomentiin nama baay'eetti negatiiviin jechuudha. Koomentii negatiiviin namoota akkasiitiif hin barbaachisu. Garuu hamilee cabsuu hin danda'u. Namoonni yeroo baay'ee hamilee nama cabsuuf wantoota garaagaraa jedhu. Yeroo isheen waa'ee marqaa jechuudha hojjetan viidiyoo jechuudha. Guyyaa marqaa jedhanii viidiyoo hojjetan jechuudha. Hedduu viidiyoo namatti toluu fi nama bohaarsu jechuudha. Nutuyyuu gaafa san argine akka ayyaantuun garaatti baattu jechuudha. Egaa yeroo sanatti maal jedhaniin isheen akkamitti ji'a 5 osoo hin guutiin yookaan ji'a 6 osoo hin guutiin yookaan osoo waggaa hin guutiin akkamitti ulfishii guddatee hagana ga'e akkamitti ishiin akkanatti ulfoofte hagamitti akkanatti qana inna warra ishiitirra teessee akkas waan wantoota akkasii sana haasa'uun namarraa hin barbaachisu jechuudha. Kana dubbachuu irra Waaqayyoon nagaa si haa hiiku, nagaa dandahii jechuutuyyuu irra filatamaadha. Maaliif abbaan manaa bira jira, abbaa manaa bira jirti, abbaa manaa bira jirti, wal bira jiru jechuudha. Rakkoon qabu isaan lamaantu wal beekamaan rakkattan waa'ee namaa keessa hin galina. Namaaf gammadaa walumaa galatti warroonni nama hinaaftan namaa gammadaa isiniin jechuu barbaadeetanan jechuudha. Nagaa siif haa hiiku amma jettanirra yeroo TikTok irratti illee ijoolleen tokko irratti dubbatanii jiru jechuudha. Wantoota akkanaa kana jedhanii to'i kuni badhaasa Rabbiiti. Daa'imni durseetis dhalachuu hin danda'a, ji'a torbaanis dhalachuu hin danda'a. Wantoota akkasii wantoota baay'ee jira jechuudha. Hojii waaqa keessa galuun immoo barbaachisaa miti. Kanumarratti Waaqayyo immoo waan ofii barbaadu hojjeta malee waan namni barbaadu miti jechuudha. Kan hojjetu waan ofii isaatii barbaadu hojjetu. Ma akkana hojjette jechuun hin danda'amu jechuudha. Congratulation irra deebi'uudhaan jechuudha. Ammas dhugaa viidiyoo hedduu nama gammachiisu tokko argi jechuudha. Haati isaanii gammachuudhaan dhugaa dubbachuuf baay'ee kan gammadan jechuudha. Firoonni
arguutti akka ilma ishii arguutti baay'ee gammadanii jiru. Haati Dooktor Naafiyaad akkanumatti gammachuu keessan gammachuu dhugaa dhuma hin qabne isiniif haa taasisu. Ammallee obboleessi milkeessaa isiniif dabalee ammas haa dhalatu. Dabalaan isiniif haa dhalatu jechuudha. Walumaa galatti ammas kan eebbifame isiniif haa ta'u. Isin jechuun jaaladha. Warroonni immoo koomentii jala deemtanii dhugaa dubbachuu fi wantoota garaagaraa barreessitan of qusadhaa. Namni mataa ofii haa jiraatu. Jireenya mataa namaa keessa galtanii jireenya namaa keessa galuun baay'ee barbaachisaa miti. Isinii galee ani eessan jira jedhanii of laaluudha. Yoo inaaffas ta'ee akka isaanii kana ta'uu qaba. Jaalalaanis waan hundaanuu akka Dooktor Naafiyaadiitii fi ayyaantuu kana ta'uu qaba. Yoo biyya ormaatis kan jiraannu ta'e anis galee akkas ta'uu qaba. Waan jedhamu wayii kuni hinaaffaa miti baay'ee kuni hinaaffaa miti garuu akkana ta'aniis bar isaan akkana ta'aniiti mana warra isaaniitti akkana ta'anii akkas ta'aniiti akkas hin jedhamu jechuudha. Kuni hinaaffaa jedhama garuu sammuu keessan keessatti maal jechuu qabdan warroonni kana hin argatin anis ilma argachuun qaba jedhaatoo akkuma Dooktor Naafiyaadinuu jedhe bultii godhachuun nama sodaachisaa hin ulfaata sodaanneerra jennaan hin sodaatinaa karaa bultiitti seenaa jedhe. Maaliif jennaan bultii jechuun kabaja jechuudha. Kabaja kana keessa maaltu jira? Badhaasa jira, ilma jira, wantoota hedduu jira jechuudha. Wantoonni nama gammachiisan wantoota baay'eedha. Kanaafuu warri lafatti hinaaftan hin hinaafinaa. Dooktor Naafiyaad keenya baga gammaddeerra deebiidhaanii. Egaa ilmi dhalate guddatee kan biyya bulchuu kan fira ofii gargaaru nama ofii saba ofii hunda isaa jechuudha. Akkuma biyya guututti nama gargaaru nama akka keetii nama si caalu ilma abbaa dhaalu abbaa caalu haa ta'u jedha Oromoon jechuudha. Kanaafuu ilma akkasii nuuf haa ta'u siin jedha. Egaa ilmi kee qofaa miti ilmi kan Oromoo hundaati kan biyya hundaati waan ta'eef gaafa ilmi tokko dhalatu ilmi nama tokko qofaaf hin dhalatu akkasuma namni kamiyyuu nama tokko qofaaf hin dhalatu. Egaa guddatee nama gargaaruu danda'a nama kufe kaasuu danda'a. Kanaafuu nama tokkoof qofa hin dhalatu namni gaafa dhalatu biyyaaf dhalata ollaaf sabaaf dhalata. Kanaaf akkasitti siif haa guddisu Waaqayyoon isin jedha. Warra koomentii jalatti wanni jettan immoo osoo qusattanii baay'ee gaariidha. Safuu Oromoo safuu beeka jedhu garuu yeroo ammaa kana keessatti warroonni safuu gataa jiru warroota safuu afaaniin jedhu qofa jechuudha. Warroota safuu Oromoo safuu beeka Oromoo safuu beeka warroota jedhutuyyuu safuu gatee jechuudha. Kanaafuu safuu hin gatinaa bakka Oromoon jiru sanitti deebi'aa isin jenna. Ulfaadhaa galatooma yoon balleesse dhiifama. Warri mana kanaaf immoo haaraa taata sabiskiraayib sheer laayik gochuun maatii keenyatti nuuf dabalamaa isin jenna. Galatooma.